Dunalatti iftuu nobboleetiiti yaada bilaan haadha baraati. Iftuu ammallee sheekha akkuma kanaanu namni godhuuf jiru anuma. Na dhaqqabaan isiniin jaa. Na dhufanii jiran na dhufan yaa rabbii kiyya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota beeltuftatanii akkamiin nagaa fi firtanii. Yaa Ibrahim keenya. Yaa Ibrahim eessuma jirtati. Ani bakkaan jiruun beeku dachii fi samiin na garagalte. Ummanni ammaan tana na biraa gabbaan. Telefoona hunda diineen kunoo qabeeti bakkaan jiruuf hin beeku yaa Ibrahim keenya. Ammaan tana na biraa gabbee. Dabeetiin viidiyoo seemara jeetiin bakkaan jiruuf seema jeetiin viidiyoo irra kaayyadhe. Yaa Ibrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota beeltuftatanii akkamiin nagaa fi firtanii. Yaa Ibrahim keenya. Yaa Ibrahim eessuma jirtati. Ani bakkaan jiruun beeku dachii fi samiin na garagalte. Ummanni ammaan tana na biraa gabbaan. Eessuma jirtati. An kun waan dhabamsiisee ani hin beeku bakkaan jiru. Mana samii fi duniyaan jirti. Mana amman takkaa keessaan jira. Yoo nasiin akkana ol gidaara. Laal gidaara yaa daawwattoota iyya. Manuma isaan keessa na fidan laal. Yaa Ibrahim bakka jirtuu na dhaqqabi yaa Ibrahim. Anta biraa keessaan jira yaa Ibrahim. Eessuma jirtati. Yaa Ibrahim eessuma jirta. Maaluma rabbiin keessi godhe. Yaa rabbii jeeti. Ibrahim eessa jirta rakkachaatiin jiranii. Torbaan meeqa kunoo hidhaa keessaan jira. Diineen na dhabamsiisee kunoo. Qiyyaan xaasaa xarmuus kun haa lubbuun tiyya na baasu malee haa lubbuun tiyya baatu kalas ganaa tana booda lubbuma tiyya sanii bahu ta'a. Haa lubbuu na baasanii malee wannummaan fedhe sanaa dhuftu. Tamaam. Silaa giseen viidiyoo tana irra kaa'e arguuf ta'an isaanis numa argan viidiyoo tana guunan irra kaa'e. Tamaam. Bakkaan jiruun beeku Ibrahim. Tana boodan booyu. Lubbuun silaa guyyaa dhalattee duute. Tamaam. An bakkaa fi bakkaan jiruuf hin beeku. Bakkii fidanii na hidhan mana callamii mana dukkanaawaa samiinii bidachii walitti akka mana kana keessaan jira. Halkanii fi guyyaa osoon booyuu mataan cuftii na garagale. Yaa Ibrahim dhaggeeffadhu bakka jirturraa. Yaa Ibrahim lubbuutiyya hoon na baraare. Arra jarri lubbuutiyya isaanii harkaana qaba. Diineen qiyyaan xaasaa xarmuus kun tamaam akkanatti dhaana kaayeti wallahi haa lubbuun irraa baasu malee tana booda gana numaa waan takka haa lubbuun tiyya sanaan akuttu lubbuun silaa guyyaa dhalattee duute wanni isaan na godhanis fagaattuma lubbuun na baasan mookam torbaana fayyaa fixeetiin jira as keessa hidhaa nyaata na ol kannanii na biraa deeman gisee isaan dhufan gisee inni deebi'an silkii dhaamseetiin qofa keessa deeffadha. Telefoona isaan irratti arguutti hin jiran. Telefoona kana irratti arkan telefoona irraa fuudhan. Kanaafuu yaa Ibrahim keenya bakka jirtu na dirmadhu ummata kana maaliif jalan dalenne. Diinee maaliif jalan dalenne. Diineen lubbuun tiyya gaagaamarra jirti. Na kuchisuuf deema. Alhamdulillah rabbil alamin yaa rabbeeti. Eessumaa hin baha. Umaatii miti. Eessa jirta bilbila shariyaati jee isaanii harkaa qaba. Shariyaan hin dalaytu. Shariyaa firratti hidhanii jiran. Telefoonni xiyya shariyaan tiyyana irratti hin buutu. Waan irraa hidhanii namuma takka hoguu isaan kutan telefoona niin banadha. Shariyaan hin dalaytuan. Walleen shariyaa tiyya firra banan. Walleen telefoona keessa shariyaan naan jirtu. Telefoona keessa hin dhabe shariyaa. Haya.
Telefoonni duraan irraa fuudhee ture. Telefoonni shaan irra fixateeti kaayanii deeman akka carraa irraanfatanii telefoonni deemuun jiran. Telefoonni kiyya isaanii harka qaba. Kafiitii bakka hin dhabu jiran rakkataa rabbiin bira dhaabbataa sanii. Arra rakkoo tiyya san rakkoo tiyya arra formaata kiyya kaniin harkadhee kan isaan telefoona asumatti osoo fandaa cafaqanii telefoona irraanfatee kute. Telefoonni kiyya harka dhufee jira. Yaa Abrahaam viidiyoo tiyya tana laali. Viidiyoo tana laali. Yaa Abrahaam na dhaqqabi. Arra namni akkana dhimmameef dhimmuma keeti. Iftuu jechaadhaan arra dila kana ta'e. Diinee anumaa barbaadee fidee anumaatu iftuu akka na wajjiniin dawaa itti godhu ji'eetumaan anumaa yaame. Arra lukkuun ablee fi qaltu ifumaa faatee barbaaddatti jan. Kana dhibbatti anumaa barbaaddate. Anumaa isa yaame duraanis hantuunni kamanaatiitu ka'alaa dhufee kamanaa baase jan. Arra inni manaa na baaseeti ifiif mana iftuu biratti hafee sheektichallee akkaanin qabeetti sheektichi akkanatti akka isaan diinee bira nageessitu malee jee sheektichallee kanii waa hunda himsisiisee namni waan kana cufa dalage diineedha. Namni waan kana hunda dalage sheeka hunda kanii himsisiisee arramoo Abrahaamii fi ani addaan bahuudhaan dila gochaa kana narra raawwate diineedha. Diineedha kan namni kana na godhe dhibbattis ni beeka. Namni kana na godhu jiru diinee. Ani halkan san dukaanatti waa bitadhaanittiin Abrahaamiin addabe. Hangumaan dukaana waa fudhadhu sanitti inni durumaanuu dawaan fide jee filima baaseeti isaan harkaa bee malee dawaan inni fiduus hin jirtu. Dawaan inni fiduu kutees hin jirtu. Durumaanuu inni nama nurra jaaru jira. Nama nu qabuu nu jala dalagu jira naafi Abrahaamu. Hangumaan an Abrahaam irraa dukaanatti goretti ani akkatti na qabanis hin beeku. Makiina akkatti na naqanis hin beeku. Afaan qofa kanatti kaayiniin na qabuun hin beeka. Kana booda bakkaan jiru hin beeku. Eessa akka makkaan jiru, eessa akka makkaan dhufe. Giseenii dhufe kunoo mana dhukkeen laagaan na qabamtuudha. Daawwattoota laagaan xiyyaa'u na qabamtuudha. Mana kana ajaa'isaa dhukkee shorofkaa isaa laagaan na qabamte ijatti jenni gartallaan halkaniif guyyaa somboo jechuudha. Jiruu namaa takkan qabu jechuudha. Amma isaan akka gabbaanittiin viidiyoo maradhe. Alhamdulillah rabbil alamin. Tan viidiyoon tuni ta formaataati. Loosamaatu. Yaa Oromooti. Nama hunda bira viidiyoon tiyatuun akkanaa dhayitu naa godha. Ani rakkoo keessaan jira. Diinii harkaan qaba bakkaan jiru sin beeku. Bakkaan dhufee sin beeku. Manni kun mana bokkotaadha. Mana ajaa keessa taa'uu hin dandeenye. Tamam. Bakka kanaa tana takkaa dhufee hin beeku. Kanaafuu Abrahaam bakka jirtu yoo jiraattees viidiyoo tana laalii dafee na rakkabiyan. Yoo akka carraa viidiyoo tana si duratti argan qilleensa irratti karaa isaan na qochiisanii jechuudha. Lubbuun silaa guyyaa dhalattee duute har'a iftuu jechaadhaan dida kana taamu jira miti. Haa ta'u waan takkaa miti. Waan fadhees haa ta'u gochini nani irra kana dhibameef kuni iftuu jecha maaliif jaartii obboleessa kiyyaati arra sayyuutiyya ilmaan nuu qabdii kanuma jechuuf dila kana taame jechuudha. Haa taatu bagaan teesi yoo lubbuun itti wareegamtee waa hajaan qabuuf laakiin ammoo dila kana narra raawwachuu kana ittumaan dhufeesi bakkaan takkaan nufi bakkaan takkaan umriiti yaan ta'in waaniin takkaan ta'in kanarra inni na godhuun rakkina kana umaatii miti. Laakiin gaafaan as keessaa bee Abrahaam ho'atiyoo dila kana obboleettiin tiyyeessi jirteettee jara kana maaliif to'annaa irratti hin oofin? Maal godhu jirta? Torbaana fayyaa kaniin dhabamee jiru maal godhu jirta? Akkamitti dhuftee as keessaa na baasuu oolte numa dhageessa. Yooniin dhabamees akka diineen na dhabamsiise beekuun qabdu. Kanan beektu ati silaa dhibbatti maaluma si godhe yaa Abrahaam keenya. Akkana gurbaan kun natti taphachuun kee garaa takka si nyaatu yoo quuqamni obbolummaa bakka jirtu sanarraa si sossoosuu baate viidiyoo tanarratti viidiyoon tun akka Abrahaam bira naa dhayitu naa godha. Iftuu jarri
eeqat iftuuleen obboleettii tiyya sayyuuti yaa iftu sii jechaadhaan kun akkana hillima meeqa keessa jira waa meeqa keessaan jira jarri halkanii fi guyyaa tabiraa keessanaan jiranii bakkaan jiruun beeku aduu nagaru qilleensa nagaru mana hidhaa ajaa'ibaa keessaan jira mana akka harreen keessa galtu san keessaan jira jechuudha. Kanaafuu yaa iftuu tiyya viidiyoo tiyya tana iftuullee akka dawaa godhaniif ani godheefiitiin jira sheekni akka dawaa godhuuf ani waa meeqa keessaan jira iftuu immoo isaan faaxee waatti godhanaan jiran ani waatti hin goone iftuu wallaaluutti jira malee ani akka diineen hin beeknettiin iftuu wallaalu jira namni waan kana cufa godhe dalagu jiru diineedha namni dila kana cufa godhe diineedha yaa daawwattoota kiyya anaa miti na amanaa isiniifiin kakadhaan akkaan iftuu siiriin godhin wallaahi niin isinii kakadha namni gochaa kana cufa narratti of jiru faaxee godhe jee diine ammallee kunno akkasuma fuudhee harka kana qaba bakkaan jiru beeku silaan bakkaan jiru beekee gabbeetiin hattaanillee jalaa baafadha karaa kanaan jiraan beeku hulaana cufanii ala tattaaniin eegan nama meeqaan eega ummanni akkana hidhatee jira fuula isaanii arguun danda'u. Kanaafuu viidiyoo diitana nama cufa bira naageessaa akkaan bakka tana keessaa buu furmaata naa godhaa yaa Oromooti yaa isin maafiin dawaan qaba dawaa waa isiniin dhabu ani iftuuniin jaaladhaa obboleettii tiyyaa sayyuun alatti iftuun obboleettii tiyyaa haadha bilaan haadha baraati iftuu ammallee ani sheeka akkuma kanaanuu namni godhuuf jiru anuma na dhaqqabaan isiniin jaa na dhufanii jiran na dhufan yaa rabbii kiyya.